deebiin gabaabaan namni nama ta'ee dhalatu guutuun isaa islaamummaa irratti dhalata. Kiristaanummaan kan dhufe Yesuus Kiristoos erga samiin deemeen booda amata 10 booda. Eshi Nabiyyu Muhammad moo Isaatu dura jira? Kan dura dhalate Nabi Isaadha. Okay. Isaan keessanii fi Yesuusin tokkodha? Lachuu tokkuma Islaama. Amantii kiristaanaa moo musliimatu dura hundeeffame? Namaatu irratti uumame siin jechaa jira baran. Hundeeffame kiristaana malee islaama miti. Islaamni namaatu irratti uumame. Namni hundinuu asilleen islaama turte. Nabiyyu Muhammad kan dhufe yoomidha? Nabiyyu Muhammad kan dhufe yoomi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam xumura anbiyootati. Nabi Muhammad jechuun nabiyyi yoo xiqqaate nabiyyi 124 oltu ergame. San keessa ka Qur'aana keessatti nu dubbatame kallattiin 25 hadiisa keessatti rasuula 315 kana hundarraa'u macarrashaadha irraa booda keessa booda hin jiru nabiyyiin tokkollee raajiin amma ganda keessa deemee ani raajiidha kun guutuu isaa kijibaadha. Inni ajaa'ibuu ishee rakkoon qabu. Amma kiristaanummaa waggaa 2000dha. Islaamummaan immoo yookiin immoo musliimni waggaa 1114. Akkamitti Isaa fi Maaltu jedhe? Wangeela jira. Wangeela jira. Maal jedhe wangeelli? Kanaaf amma akkamittiin Isaan wangeelli maal jedha lammiisaaf? Maal jedha wangeelli? Amantii kiyyaasitti maa jira? Isaa fi Yesuusin tokkodha jette. Hundeeffamni amantaa keetii lammiisaaf? Hundeeffamni amantii keetii yoomidha? Kamotu Yesuus ni erga biyya lafaa kanatti dhufee jaarraa nageeffadhu gaa nageeffadhu sirriitti nageeffadhu waa lama ol bira si gaafataa jira hundeeffamni amantii keetii yoomidha tokko lammaffaa mootu kiristaanummaan amantaadha kasiin jedhee eenyudha fira keetimoo nama keetimoo goddanyaa keetimoo abbeetimoo haateetimoo macaafa qulqulluudha khalaas inni rakkoon hin jiru. Amma kan kijibdee jira. Kijiba kana immoo adda baasuu qabna jechuudha. Naafii lamaan kana deebisi ka kijibellee waan kijibellee achumaan natti kijiba jenna. Kijiba kee addan si baasa. Tokkoffaa soba guddaa. Amma waa'ee arrabaadhiitti waan namni si gaafate deebisi. Laal. Bilooksii wayii alaa ni sobdan ka sababni isaati iyyuu. Nargeeffadhu lammisaaf nargeeffadhu kabaja walii qabnaa. Gaafii seeraa fi heera walii deebifnaa waliin arrabsinuu waliin jeenu waliin qeeynu gaafina si gaafadhe kiristaanummaa yoom hundeeffamte takka kiristaanummaa amantaadha eenyutu jedhe lama kana qofa si gaafadhe san yaalatti arraba fayyadamtu taana bilooksi godha dhumate khalaas bilookina godha rakkoon hin jirtu musliimni kan dhufe jaarraa torbaffaa keessa jaarraa torbaffaa keessa kiristaanummaan jaarraa torbaffaa keessa akkamitti ka musliimummaan dhiisiti ka musliimummaan beeytu ati kiristaanummaa qofa naa himi waggaa 600 kan wal caalu amantii waggaa 600 wal caalu akkamittiin macaafarraa fedhi dubbisi amma macaafarraa ragaa kan qabatamaa ni sobdagaa Mustafaan sobaa jirtu bar waggaa 600 wal caalu amantaan kun lamaan Nanageeffadhu lammiisaaf nanageeffadhu waa lama si gaafadheen waa lama amantaan kiristaanummaadha yoom eegalte takka kiristaanummaa ammoo amantaadha eenyutu sin jedhe lama kana lamaan qofa ragaadhaan naa deebisi afaanii miti. Jaarraa tokkoffaa keessa. Jaarraa tokkoffaa jechuun waggaa meeqaamma? Waggaa 2000. Waggaa 2000. Fi waggaa 2000 25 kiloo. Amantaa kamtu ture? Lammiisaaf waggaa 2000 dura amantaa kamtu ture? Amantiidhuma kamtu jira amantii musliimni hin jiru isaa dhufe sin jechaadha baran. Nanageeffadhu waa'ee musliimaa si gaafataa jiru kan si gaafataa jiru amantaa waggaa 2000 dura amantaa kamtu dachii kanarra jira sin jedhe. Keenyuma kanadha. Keessanuma kana amantaa 2000 dura jira keessanuma kana amantaa waggaa 2000 asillee jira 2000 illee hundee. Ragaan sii kenna iyyeen. Ama amantaa amantaa Musee beektaati. Dhuguman sitti maqaa dhugumaadha. Kun waan dhugaa jirtudha. Sababni waggaa 600 wal caalu waan ta'eef Isaa fi Yesuusin tokko ta'uu hin danda'a nama. Ragaa fideetem ragaa fidisa waliin haasofna.
Okay, ragazzi fidashi. Koppiling gora jole tap koppiling gora tap bin kuma so Kai komputer ke bana difa. Kenoji. Lammisaaf tasgabbaa'e waan gaafatu gaafii deebisi. Waan sobaa jirte ragaa wajjin soba isaan waan isaan Eshi difa mash. gaaffii isaan si gaafatanis tartiibaan deebisi. Wanni Sorry brother. Ma aare tanani barkanatti. Ira keessaa bahe hinaarin Wanti na isa Aarri biyyaana baasa biyya kanatti nama naamu Duwaa irraa Duwaa nama galcha. Sitti nagaadhu. soba sanattis ragaadhaan inni isaan amma ragaan dubbataa jiraniimi soba sanattis lafa kaa'e ragaadhaan akkanaa miti gaadha bakka wanni biraan jiru. tokkoffaa amantiin kiristaanaa kun akkamittiin dhugaa ta'e kan jedhuu fi durumaan dursee kan jiru waan ta'eef. Hamdi ol galcha. Galcha jedhamu waan namni biraan jiru inshallah. Lakki koya Suusin durumaan namni bu'e. Duruuf. Namni bu'eera. Itti fufii. Hamdi ijaayi ol galcha. Shee Hamdi ol gala. Dr. Jamila ol galcha. Gajjaa jira naani koppiliingii godhamee. Haji keessa. Amma dhufe miigno. Oo Fayyisaa. Tamam. Koyees. Injiru. Maal jettee inni Neetworkiin sagalee keessatti ragaa jira nu baasi ragaa hin baasa ittisa. Kinoo ragaa baaseen jira. Ibroota tokko irratti bara durii waaqa ishee baay'ee karaa garaa garaatiin raajotaan abboota keenyatti dubbatee guyyoota bara sadhumaa kanaatti immoo ilma isaatiin itti dubbatee kanaafiyyuu durumaan dursee kan jiru waaqayyoodhuma keenya kana malee kan biraan hin jiru jechuudha. Waaqayyoo keetu jira. Waaqayyoon keessuun kami? Kinooree. Amma rakkoon keessan maa inni beeytanii? Wayita namni mataa isin gaafatu miila deebiftanii wayita namni miila isin gaafatu waa'ee mataa haasoftan. Amma rakkoon kanaaf amma wanni nuti waliigaluu dinnuuf isa kanaaf. Anamma waa'ee waaqayyoon kee dura jiraa fi booda jiraa isin gaafanne. Amantaan kiristaanummaa yoom hundoofte taakka kiristaana jecha jedhu kana amantaadha eenyutu siin jedhe lama khalaas dhumate an kanuma lamaan si gaafadhe malee Amantiin kiristaanaa waaqayyoon kee jalqaba jira booda jira jedhee isin gaafanne kanaaf wayita namni mataa isin gaafatu miila naman gaafate namaan deebisina wayita namni waa'ee miilaa isin gaafatu waa'ee mataa naasayina khalaas miila meeqa qabda namni isin jedhe torban jedhin lama qabee amantiin kiristaanummaa jiraachuunsaa erguma Kiristoos dhalatee booda kunis waggaa 2000 jaarraa tokkoffaarraa eegalee. Baay'ee gaarii an kajachaa jiru Iyyasuus Kiristoos osoo hin dhalatiniin duratti hoo amantaa kamtu tureedha laal deebiftee jirta dhaloota Kiristoos boodadha naan jette Kiristoos amantaa kana quba hin qabu san dura hoo waa'ee Iyyasuus itti dhiisiti Yohaannisii fi Abrahaamii fi Looxii fi Noohii fi Oofika Isaayyaas faanti amantaan isaanii maali? Qo'ishii sifan dubbisa. Naa dubbisi. Dhageeffataan jira. Isaayyaas raajicha 7:14 irratti kanaafis jedhe Isaayyaas 7:14 irratti kanaafis Waaqayyo ofii isaati milikkita isiniif kennaa jedha. Kunoo durbiin masindeessii maqaan isaas Amaanu'el jettee moggaafti. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Kanaafis Yalla. Kalaas. Aba mutii qabadhu. Nu wajjin jiru eenyudha jechuudha. Waaqayyo Ati barataa wajjin jira jechuudha. mutii qabadhu Fayyisaa lasaa deebi'u. Fayyisaa ol deebimee takka rabbash. Geessine bakka asii hojii xumuran. Maaltu murte? Gaafin asi gaafadhe ka biraa kaati haasaa jirtu ka biraa namni yoo miila meeqa qabda siin jedhan ani gurra qabaa gurra lama qabaa ijallee lama qabaa funyaan illee akkasii afaan illee hin qabaa sirritti dhageeffadhaa sirritti dubbisaa ijaanii jetta ani waa'ee ijaatii fi gurraatii fi funyaanii fi mataa fi wanaa si gaafanne ati kanaa deebisaa jirtu luka meeqa qabdaa si gaafadha ati immoo waa'ee mataa haaso an amma kaasiin jechaa jiru homa lama qofa si gaafadhe ati ka deebisaa jirtu
akkasi amma kana qubaasitti malee afaanisitti muun barbaachisu ustaz jaay waliin itti fufamee takka fayyisaan Kinoo darbisanii sitti bebe abbaa waaqayyo nu wajjin ture sin jechaadha bare balleessa kee. waaqayyo si wajjin ture Eeyyan kinoo waaqayyo durumaan dhugaa dhufee inni jiraachisaa kinoo abboota raajotaan karaa raajotaa karaa waaqayyo si abbootaa. keessa jira amma waaqayyoon si keessa jira lammisa waaqayyoon si keessa jira Obboleessa kiyya yoo dhugaan fudhu jette malee waaqayyo dur karaa raajotaa karaa abbootaa nu wajjin jiraate. Bara kana immoo karaa ilma isaa nu wajjin waaqayyoon jira. si wajjin jira moo si wajjin hin jiru Maaliif fudhachuu didda deebinsii kennu ishee ate maaf didda? gaafina si gaafadhe waa'ee waaqayyooti miti waa'ee kiristaanummaa si gaafadhe malee ani waa'ee waaqayyoo gonkumaa si gaafanne Gaafa deebii argattu innis waaqayyo dura karaa abbootaa karaa raajotaa nu wajjin ture sin jedhe. jetteere hin jenne ustaz jaay wajjin Amma haasa'ame immoo karaa ilma isaa nu wajjin jira. abboo waliin haasa'amu Kana maaf hin fudhattu ragaa sii kenne miti ati. Ekkotaadha akka waan deebiin argannee maaf jedhe. waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh gaafii si gaafadhe gaafii lama kiristaanummaa yoo eegalte takka kiristaanummaa amantaalee nu barsiise lama kanuma lamaan si gaafadhe waa'ee waaqayyo sin gaafadhe ustaz jaay wajjin haasa'ame Mina anak terbayangin nanti. Hayyee yemmuu isaa fi jiruus hin tokko daa'i. Hai Ustaz. Toko miti. Bayyanatti goommanni sin dhiyaata. Timaatimiinis jira. Gue mana dia? Kaaraan. Faisa. Haji kef. Baga nagaan deebite mee nama kana barsiifna. Yesus maqaan isaa eenyufa? Yahweh, Takka. Joshua, Lama. Yesus, Tadi. Kristos, Afur. Kana Singawang. bakka. Kristos jechuun maal jechuudha? Akkat. Kristos jechuun maal jechuudha? Kristos jechuun isa dibame jechuudha. Masiih jedhamu. Maqaan Yesus. Masii isa dibame. Gobas, Masiih illee jedhamaami. Yaa masii isa dibame. Malas. Mal Masiihu Ciisa bin Maryam jedha Qur'aan illee. Qur'aan illee maqaan Yesus tokko Masiih jedha. Si galaami. Kristos inni jedhamu kuni isa dibame isa hin duune isa waaqummaa isaa qabu jechuudha. Gua jabar bartani argise gari do yettani gise gari ndune yettani amma Fayyisa gaafi lammata Me namoonni hundumtuu islaamaa jette durumaaniyyuu. Yaaqoob hoo maqaa isaa eenyu tokko Abrahaam amantii isaa maal ture? muslimaatiin Koy Yaaqoob akkisiin jedhe Abrahaam amantii isaa maal ture? bee Fayyisa akkisiin jedhe Yaaqoob maqaa biraa beeyta maqaa isaa ka biraa beeyta Yaaqoobiin Israa'el. Isa wal'aansoo qabee moo'e. nu birattillee yaa banii Israa'el jedha maqaan jara kan lameenii kallattiin macaafa qulqulluu fi quraana keessa jira Masiih ka jedhuu fi Israa'el ka jedhu wal fakkaataa jechuu kanaaf garagara jechuu hin dandeenyu akkaataa ibsaatu garagara malee isaan Mee amantii Abrahaam natti hime. Islaama Amantii Abrahaam amantii maalii qaba? Islaamummaa qaba Seera uumamaa boqonnaa 12 irratti Abrahaam waaqeffataa ta'uusaa agarsiisa akkam. Jetteeriyaa taaburri tinda barree Yaa jedhe waaqeffataa kan inni ture. Oye Jetteeriyaa taaburri jedhe gurbaan kana Jetteeriyaa taaburri erga lafti abbaa ilmatti hin dabarre waaqeffataa dhagee dhumee macaafa qulqulluu keessaa fide Yesuus Kiristoosii waaqeffataadha. wayi Yesuus biti amma wayi Abrahaam yoo islaama ta'e Baay'ee gaariidha. seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa tokkooti qabnee amma sadiitti dubbisna.
Isaa booddee Mustafa bani. gaafa nu Bani mee waamamu fayyisaa irra qabamte. ilaalla. Gaafa mana abbaasaa keessaa waamamu. Qabamte moo qabamte. Inni suni waaqeffataa keessa ture jechaadha. Mee ittimi Mustafa dhabaluuti. Hayi hawayyo. Uumama 12 jette. Lakkoomsa tokko amma sadiitti ilaalla. Gaafa Abrahaam faamilii keessa waamamee Waaqayyo isaa eebbisaa jiru. Waaqeffataadha jedhe. Ilaalla. Waaqeffataa takkaa dhageenyee beeknu macaafa qulqulluu fi quraana keessatti. Yalla. Aayeen Kudha lamadha. Boqonnaa 12. Seera uumama boqonnaa 12 takkaa haga sadiititti Abrahaam waaqeffataadha jedha. Kallaal irreecha dhaqee irreecha waaqeffatu jechuudha. Deemee lagatti bahee horsadee dhaqee achitti marga fuudhee akkanatti ittiin tuqee ofitti fafacaasee jira deebi'e. Okay, kudha lama tokko hanga sadii miti. Koppiin goraa joolle taaptaabii kana 50 guutaan jenne maal 44tti dhaabdanii 44 taabota ba'a. Waaqayyo akka bifa. Sorry. Nan dubbisa qaaga. Jenesi 12. Isaa qoy booda nu bashannasiif taama hin dubbifnaame. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii abbaa kee keessaa ba'iitii gara biyya ani si erguu dhaqii. Ani saba guddaa sin godhaa isaa. Asumatti dhaabe. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin. Abrahaam takka sagalee Waaqayyo dhaga'ee hin beeku. Biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii abbaa kee keessaa ba'iitii gara biyya ani si agarsiisu dhaqii jedhe. Amma Waaqayyo eenyuun waamaa jira? Abrahaamiin waamaa jira. Sagalee Waaqayyo dhaga'ee hin beeku Abrahaam. Nas ma abbaansa muka xaawulaa hojjeta isaa booddee bocee isaa jechaa jiru waa'ee Abrahaamitti jira. Abrahaamii sagalee Waaqayyo dhaga'ee hin beeku jetta. Dhugaa je'eetti gurguraa ture abbaansaa. Fayyisaa. Garuu Abrahaam eessa waamamaa? Amma namoota amantii hin qabne keessa waamamaa jira. Yes. Wannaani Abrahaam sagalee Waaqayyo dhaga'ee saba guddaa sin godha sin eebbisa maqaa keessa. Guddisa eebba intaata the first time bakka kanatti waamamaa jira. Itti fufaa haga sadii eebbisan itti fufaati inni waaqeffataa ta'uu irreessa dhaquu horsadee deemuu laalla. Muutii qabadhu Fayyisaa Toleeraa ragaa nu kennisee jirtan dubbifadha. Dubbisi Mustafa. Ayya. Ani saba guddaa sin godhaa sin eebbisaa maqaa keen guddisaa eebbas intaataa. Muutii qabadha jechuu kana gaa. Hayyee itti fufaasi. Warra si eebbisan nan eebbisaa warra si salphisan nan abaaraa qomoon biyya lafaarraa hundinuu sababii keetiif hin eebbifamu jedhee kana irratti Abrahaam akkuma Waaqayyo isatti dubbate ka'ee adeeme jedhee Looxii isa wajjin dhaqee Abrahaam biyya Kaaraan yemmuu ba'ee nama waggaa 75 ture. Abrahaam Saariyaa haadha manaa isaa Loox ilma obboleessa isaa qabeenya Loox wajjin qabanii fi hojjettoota biyya Kaaraanitti kan isaan godhatan hundumaa fudhatee ba'ee isaanis biyya Kaanaan dhaquudhaaf ka'anii achi ga'anii warri Kaanaan yommus biyya sana keessa turan. Abrahaam immoo biyya sana keessa darbee hamma iddoo Sheekem jedhamutti achi keessas hamma lixutti Mooreetti na deeme jedha. Innoo akkasidha akkaataa kanaa itti fufee jira egaa. Itti fufee yoo ta'anis immoo amma jaatti waaqeffataadha kee duudha agarre. Abrahaam waaqeffataadha kee duudha agarre. Ajaja Waaqayyoo fudhatee deemee malee ajaja Waaqayyoo namni fudhatu Islaamaa jennaan dhumatee jirti. Khalaas. Malee waaqeffataa irreeffata. Nama faammoo kiristaanni. Injiru. Kiristaanni. Keessatti gammadee gaafa Musee seera kennamu taabota gaafa kennamu kiristaanni achi keessa jira. Sii kenneera. Inni waamamuusaa eessa waaqeffata warroota Iraaq keessa Huur kan jedhamu lafa Huur keessa waamama.
Eenyutu waame waaqayyo Kiristaanni yaamanii itti jammar irreeffadhu jedheeni. seera Museen. Irreeffadhu waaqeffadhu jedheeni waaqeffataa ta'e jedheeni. Ayya. Haasaa amee namni haasa'uu barbaadan ofirraa. Haasaa. Olgalchaa milkiime. Milikiidha yaa uummataa milikiidha. Barsiisaa walotaa miti isaan kun mee asumaan nagaan maa gaafatanii moo isaan miti. Barsiisaa dhootaati ka walotaati miisa. Milki galchaa milki galchaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملكي والقلجة به؟ ملكي كم كريستانا وإسلام على عتبه؟ نما كريستانا ونقلجة جرا كان من دبابول له دبابول له مو هذه سوسي اسم كابي دكتور جميلة من نقلجة jadi dia barang. زرته هيا الحمد لله نديدي ما شاء الله جرى كوبلينجي كرامتي يا فرسا إيه بلا دكتور جميلة أسمع رفتي سا كوبلينجي اللي قد نوفتو واتك أستاذ تكوفى أنا إجارة يومنا كان لقى ربي تبجوف Dokta Jama. Dokta ولا يو كم تاني كوبلينجي فايزة كم شغوطة كوبلينجي ما شاء الله كم شغوطة بوتني amma yoo ati kuffaaruma keessa jirta. لا إله إلا الله Kuffaarummaa kanaan duudhaan carraan qabdu adda. ما ليكو Wait, take this one. You owner? Yeah, take it. Eh? يوغا ميكا مولو أسرع للبتا ترت ربي سيها قجيلش Namoota baay'ee amma gara gooftaa fa'aa jira. أستاذ برا وغا ميكا مولو أسقبا للبتا برا لا إله إلا الله Waggaan keenya جو الركوت يعني تيكا وريا ربي فايزة. سيها قجيلش رغا ربي فايزا yes bro. فايزا والله بما جاء فقول كلوتي مال جتات Maal jette? akka arsenaalii fi maanchesteritti walitti bu'an. Akkasii. Maal jettaan ati macaafa? Wal dhabu kana. Mee waa si gaafadhame. Mee nama shani baabili keessaa warri kun islaama warratti jettu mee fidi mee ergamoota. Yaaqoob kana dawwala warri biyya ala keessa jirtan dawwala fi isaanii qabatu barbaadan se'a. Bilbila ergatee jira. Mee nama islaamaa ergamoota guguddaa keessaa nama shannaa fidi mee. Biyya alaa biyya keessaan jenne beekan warri biyya alaa. Hayyee itti fufi maal jette Fayyisaa? Baabili keessaa warra ergamoota ta'an kana keessaa namuma shani. $5 tailoring. Maal jedhee badabbo? Nama islaama ta'e fidii yaasin. Maal? لا إنما قول كسيسة مسلمة كيسا يرقموتا نما شاني نما مسلمة إنايم جرا Nama shan. I need only 5,000. Namuma shan barbaada mee nama shannatti. Eessa? Baabili keessa. Baayibilii keessan keessa namuma ergamoota ta'e namuma shanii ka islaama ta'e natti mi'atta. Namni ajaja waaqayyoo fudhatu guutuun isaatu muslima jedhamanii khalaas dubbii maal wota baay'iftaan. Namni kaafira jedhama. Namni fudhate ammootu muslima jedhama. Kana nama shanii nama shantamaan jedhineeti jala muri. Si galaami? Lakki jarri muslimaa miti yoo jette kiristaana jarri ka'ee ragaa fiddaa jechuudha mate. Khalaas. Filosoofii sun. Sun filosoofiidha ati ragaa wajjin bee lafa kaa'ime.
Atu amante bar Abrahaam ajaja fudhatee deeme moo ajaja dideeti? Inni abbaa kiristaanaa fi abbaa islaamaati inni jaarsi. Yagutoodha. Ustaaza garuu waa'eefin dubbachuu dhabe bakka waaqeffataa sana akkam gootan? Oromoo Wallaggaati moo Shawaati jechuu adda baafachuu deemaani? Orsadee deeme keedu kijibaa. Oromoo Wallaggaati moo Shawaati moo Harargee jechuu adda baafachuu deemaa baranne waaqeffataadha innaan. Ganda keenya ta'uu dha godheeti. Boorana. Ganda keenya ta'uu dha. Boorana. Boorana jedha agartaale. Kana kono. Gosti isaa maan? Fayyisaa. Gosti isaa Digalu. Boorana keessaa Digalu. Digalu dha mootii ijoodha. Digalu. Digaluun Tuulama keessa illee hin jira. Boorana illee hin jira. Anirree Digalu beektaa gosni kun. Tuulama gaati. Suma keetti hirkifatte malee macaafarra hin jiru gaatanumaa fi bara. Macaafarraa baasuu deemta jeete. Si eegaa ture. Dokter Peace. Yuuti bara. Waca jira isin bira. Akkasii Tiny. Like me. fayyisaan bara akkanumaan lallabata gisee hundaa'e. Fayyisaan nu bashannansiisuu bara isa haasofsiifna. Nama biraa orgalchaa koppelengii kana kuma shanguutati yoo waaqayyoon sodaatte. Lammiisaaf afaan qabate maal ta'e hafuurata afaan qabe lammiisaaf. Fayyisaan bara koomedii beekaatu koomedii godhanne ni beeka. Asirra waan zimcicino. Abrahaam maali kiristaana? Daawit maali kiristaana? Solomoonoo kiristaana? Midi ragaa zim. Charji godhame. Mina ragaa.